amma 1,500 fi birrii 20 irratti naafe yoo kan danda'amu ta'e akkuma haqa namaa deebisuudhaaf dalagaa keessanis dhiistanii yeroo keessan dabarsaa jirtanii namarraa illee yoo argachuu baattan rabbi irraa hin argattanii hin danda'amaayi. Gabaabsi nama hedduu jiraati gaafii. Ragaa hin qabu garuu ID isaatirratti baay'een galchaa ture. Jechuun asirratti amma soba hin dubbadhu dhuguma jirtu hin dubbadha. Birriin kun yoo hafeelanii garuu birrii kana yoo naa galchesi waan darbe garuu rakkoon qabu garuu immoo jechuudha. Amma gaafii si gaafadhu amalaan nama hedduu jira. Gaafii si gaafadhu risiita ni qabda sagalee ni qabda waan tokko ragaa ni qabda. Maa buustan? Niir mucayyoon hin baate maa buustan deebisaanii? Eenyu isa monitorii maaliif nama buustan please? Eenyu buuse. Laal shamsiyaa miyuutii qabadhu. Laalaan dhaggeeffadha. Yoo ragaa hin qabaanne yoo rabbi sodaate malee ragaa malee nama tokko kaate itti duruu hin dandeessu. Ani wanni inni waan akkanaa reefullee bareeddu amma yaadni keessi galaa jira. Ragaa qabaachuu qaba namni tokko. Yoo kannuu yookaan sagalee waasaappii yookaan risiitii yookaan akkaawuntii inni irratti naqee waanuma tokko ta'uu qaba. Sana achi kan dabre itti kan addaama mijoon manatti dhufee naa kanneen akkasii istiriidha. Dhugaa ta'uu mala dhibbarra dhibbatti irra caalaan dhugaadha. Garuu qabatamaan malee ta'uu na takka gaafachuu dandeessa. Kanaaf kan dabre yoo isinii kanne amma booda garuu yeroo itti kannitan viidiyoo waraabaatti kanna. Akkas. Munir ila asirratti amma dubbiin kee dhugaadha. Miseejii barreessaa guyyaa wajji miseejii isaa koppiidha. Wanni godhuu qabdu amma yoo as jala jiraatte na dhageeffadhu sii dabarsa. Yoo waraqaa baankii isaa irratti ittiin galchite qabaatte takka sagalee isaa yoo qabaatte 2 ID lakkoofsa isaa irratti hin galchite yoo qabaatte lakkoofsa Mubaarak jalatti barreessaa fi lakkoofsa sanii waatsaappii isaa irratti ergiif. Barreeffamee jira lakkoofsi Mubaarak jalatti waan godhuu qabdu ammas yaada dabalataa ammallee irra waliitii sagalee isaa waraabi waa inni sii jedhu irra walii sagalee isaa waraabi. Akkasi bakka. Akkasitti Eenyu naanaati itti fufi warra asuun xumannee ol deebisaame ol na deebisee yaadaan xumuradha jette ol deebisa rakkoon qabu jalaa dubbadha garuu gaafii ani amma laal isiniif sirreessumaa fi warra hojjetaa jiru maaliif akkaataa amma gurbaan kun ani waan takka yoo ragaan qabaanne akkam jettee irraa fuudhuu dandeessa ragaa takka yoo qabaanne. Maal jettee irraa sirraa fuuta yoo dhugaallee ta'e sirraa fuudhuu hin dandeenyu kan dhugaa jirtuun isin hin nyaadhamina yookaan sagalee waraabbadha yookaan viidiyoo wanta jedha manatti dhufee mushaawaraa oofaa manatti dhufee mushaawaraa isaa gizee dhufe taargaa isaallee nama qabachuu hin dandeenyeessi dhugaa jirtu wanta jaa amma hoyyeedhaan nama 10 nama 20 deebisuu ni dandeenya garuu namni miliyoonni yoo nyaadhamtan faayidaa qabu deebisee jechuu hin dandeenyu. Waan akkanaa kana. Kanaaf ha dabre hanqa dandeessanitti ragaa dhiyeeffachuudhaaf waan manguddoon illee isin jidduu dubbattee illee fidadhaa hotta. Kunoo nin kafala je'ee aboluu san ragaa fidadhaa. Sanillee ragaa. Nama manguddummaa isin jidduu seene yoo risiitan qabaanne yoo viidiyoon qabaanne yoo sagaleen qabaanne yoo miseejiin qabaanne nama manguddummaa isin jidduu seene. Sadarkaa kana gisee dhufe namni ni diidanii beektaa yoo ragaan qabaanne. Yoo mee obse nama hedduudhaaf fayyada yoo waan biraa dadhabdan namatti ergitanii nin kafala jee namni sana akka ragaa isinii dhufee isinii bahu haala mijeeffadha waa takka malee garuu akkana ture akkas ture akkana ture waa takka irra guddaan wanni nyaadhamaa jira kanaaf manguddoo itti ergaa yoo waa takka ragaan qabaanne manguddoo san irratti numa amana manguddoo san ragaa godhatta kamaayyii kanan joo barbaada galatooma. Haada kanarratti Muniir eessumni kiyya waggaa 6 na nyaate siin jedhe kana keessa bara gara 2000 fi akka Itoophiyaatti gara 2005 irraa jalqabee hanga 2010tti isatu na cirataa ture haa ta'u riisiitii illee dhabuu yeroo san mana kafiilaa waan jiruuf baankiin ergama nookiyaa waan hin qabneef ani isuma amana isuma beeka waan ta'e mattaawqaa isaa irra galchaa ture
erga of baree akka inni waa lafa naa buusaan jirre argee waa naa godhaan jirre argee haadha kiyya irratti deebise. Ammoo riisiitii haadha kiyya irratti ittiin ergee inni irraa fuudhe hin jira. Garuu birri ani itti erge ka isaa hin qabu, riisiitii hin qabu, mattaawqaa isaa irra galchaa ture yeroo san. Ammoo gara kaaniin maal godhanii ragaa ani qabadhe abbaan kiyya gosa isaatti himachuu. Ilame abbaan kiyya gosa isaatti himachuu. Maal jette? Akkaawuntii isaanii qabdaa? Akkaawuntii isaa hin qabu ka irratti ergaa ture mattaawqaa isaa. Irratti ergaa turte hin qabdaa? Ka haadhatiyyaa ka itti erge haadhatiyyaa hin jira. Ka isaa ammoo mattaawqaa isaa irra ergaa ture. Isa irratti ka ergaa ture 500 addatti ka isa irratti erge mattaawqaa isaa. Statementii sii baasisaan ragaan sii baasisaa yeroo sana yoo yaadatte fakkeenyaaf bara 2020 ta'u 2021 ta'u ansiifan baasisaa statementii. Akkaawuntiin isaa jira. Akkaawuntii isaa yoo maatii irraa gaafadhe malee hin jiru akkaawuntii isaa hin maatii gaafadhu yoo akkaawuntii maatii irraa bareeddu yoo akkaawuntii maatii irraa foolosii deebiseen jira waan ta'eef akka taate ta'e akkaawuntii isaa suutumaan kara ta'e akkaawuntii isaa fuudhi. Okay, mube amma wanni si gaafachuu barbaadu kun abbaan kiyya osoo deemu ardaa isaatti waggaa 2 guutuu. Ishi abbaan kiyya osoo deemu waggaa 2 guutuu gosa isaanii keessa osoo deemuu osoo dhibamuu osoo jedhaa deemuu bakka nurraa galii nu dadhabne nu'uu isaa gadi nu'uu nu nyaatee akkana jirra jedhe gosti isaa gosti kenna waliin yaa'anii harkaan wal qaban namoonni isa osoo ardaan gara lachuu jiru bira waltuman hagammaa hin jiran. Ani yoo ragaa barbaade namootuma kana dhiyeeffadha jedheen taa'aa bara. Boohee jira yeroo obboleeyyan kiyya akka saree isa saamtu boohee jira ummata keessatti ansi nyaadhaa jedhee haadhatiyya afoo gadhaabatee ansi nyaadhaa jennaan qaraana nyaattee lama na nyaattaree jettee haati tiyyanne. Egasiyyuu osoo asiin hin baasin asin ajjeesaa jettu haati tiyya mana ishii keessaa gadi baasanii akkas godhan. Haa ta'u immoo ummatuma san ragaa godhachuu barbaada anamma osoo isin naa dhaabattanii amaanaa namicha wattaaddara. Nami akka abukaatoof godha beettee namni hundi dhaqee itti himata. Akka abukaatoof godha nama dharaati namni dhara barbaadu haa ta'u ka dhugaa barbaadu. Isumatti dhaqa. Godinallee bakka hunda deemee namaa fixa jechaadha. Dharaanis haa ta'u dhugaanis. Eessuma kiyya innuu tokkochu. Tokkichuma san. Isuma tokkicha ka biraa hin jiru. Bilbila isaanirraa kaasuu dide. Akka amma gabaabumatti. Ani bilbila namoonni asirra ta'anii bilbila hin qaba. Mootummaas ni jiru. Magaalaa Kofalee miti magaalaa Shaashamannee hunda isa beeka. Waajirri nama danuutu jira. Maalluun jedhani. Amma akka Dubaayitti ID ijoollee shamarranii ID qabsiisuun keessan ID isin argataa jirtan guutuun nama nuu qabsiisu arganneerra ID mootummaatti kenne hin jeqqabina. Yoo na dhagayaa jiraatte magaalaa Kofalee miti magaalaa Shaashamannee namni isa beekne jiru. Waajirri poolisaa mataa isaa hin beeka. Waajirrummaan poolisa magaalaa Shaashamannee hundi isaa hin beeka. Namni nama kana hin beekne hin jiru. Laayivii fayyadama. Ijoollee isaa suuraa ijoollee isaayyuu hin fayyadamti. Akkami arguu dhabe. Laayivii asirraa darbaaru argaa jira. Masgiida oola koree masgiidaa dhiyaata. Bakki inni hin jiru akka dawaa warroota akka koree masgiidaa ka keessa jiru. Nama kana dhiyeessuu dandeenya eeyyee dhiyeessuu dandeenya gara Facebook dhibbaatti magaalaa walakkaa jira Shaashamannees manoora qaba. Obsa kaa obboleettii tiyyaa isaa eessa fiida wayi obsa qabadhu wayi. Dhiyeessuu dandeenya wallaahi dhiyeessuu dandeenya akka ta'edhaatu jechuudha asunutti maarta kunu ilmoon isaa ijoolleen isaa bilbila fayyadamti maal jetti yoo dhiyeessine ragaa tokkotti hin qabnu wanjalanyaa taana nama zollome taana rabbiin birattis akka gootu jedhu tokko akkaawuntii isaa fiti baratti maallaqa galchite yaadadhu namichi naggaadeen immoo birrii irra ati silas ati taageessite hin galchine ishii naggaadee irra galchaa turte bilbila isaanaa kennuu dandeessa naggaadeetti kennaa turte fakkeenyaaf mubaarakitti namni yoo kenne mubaarak jedheen naggaadicha naa dhiyeessuu dandeessa naggaadicha lakkoofsa sanaa kennuu dandeessa naggaadeen sun jira
Kan itti naggaadeen dallaalli biyya kanaa tokko lamaa miti kan yeroo sanii kan yeroo ambade waggaa ja'a tokko waggaa ja'a torba duraa hin galan qabamanii galan naggaadeen ka ammaa hin jira ka ammaa ka jiru kuni ka amma achii as waggaa shan irra dalagachaa ture kana waan akka nyaatamne namni al tokkitti birrii irra sii galche naggaadee sana hin qabdu tokko jedhu. In qabu yaa. Akkaawuntii isaan qabdu isteetimentii baankiidha ijoolleen keenya galatooman ijoollee Oromoo